Difam itti geessa asli kootu deebi'i invite na ergi automatic keessa na baase I don't know log out na godhe asli deebi'i kootu laali jechaati jette kootu irti deebi'i difama keessa na baase automatic keessa na baase jechaati jette silaati dhageette wayyaadha miidiyaan seera qaba miidiyaan fakkeenyaaf waa'ee meeshaa waraanaa waan dubbatu waa'ee meeshaa waraanaa dubbachuu hin danda'a waan viidiyoolee meeshaa OMN irratti yookiin miidiyaa irratti gadi dhiifamne jira fakkeenyaaf dheengadda maal inni ummata Beenishaangul Gumuz keessa nama tokko yaa kaisaa kararra deemu jiru baajaajii keessaa gaffuudhanii akkasii cafaqanii ajjeesan jechuun namtichi san mucaasan namni sun Beenishaangul Gumuz jedhame malee eenyoo akka jedhame viidiyoo san maaliif garsiisuu dhaban Al Jazeeraan BBC'n OMN maaliif garsiisuu dhaban asli deebi'ime adii sitti ergaa deebise asa itti geeffatta automatic log out na godhe wanti code deebi asli deebisi ergi asli automatic log out na godhe automatic log out na godhe keessa na baase asli kotu kan madu OBN keessa murateetiin asa kan keessan iyyuu ka jette waan biraa keessa galcha si ergee jira accept godhi ya miidiyaan seera qaba dhugaadha seera ofiitiin bula miidiyaan keessattuu warning qaba OMN jechuudha OMN akka malee warning qaba last warning saniin maaliif jennaaniin waa'ee uummata Oromoo irratti hiriira adda addaa namni beeta gufuun baay'een si mudate jechuudha yeroo waa wayii dalay ali asli si ergee bar meela alirra deebiiti si erge irra deebee si erga ammas asli si ergee jira laalam amma laalirra deebiiti network irratti fakkaata biroomsa network miti mobile automatic keessa na baase me amma chance kiyana fakkaate me takkatitti jecha jette irratti ka haacaalu irratti jecha san beeta rongiidha maaliif jennaanin diinni amma ka anaafsi waan feena haasa'uu dandeenya garuu warri ammoo jechuma nuti dubbanne kana itti fayyadaman beeta tokkofa OMN wanni inni keessa ciru jira waan isaa ta'uu dabarfata beeta haacaalu ammootu OMN keessoo son taane OMN interview godhe sigale OMN interview godhe ka ajjeese Abiy Ahmad kun ifaan sigale Abiy ajjeese osoo haacaaluun ka waa balleessu taate asli dhageessitti ma osoo haacaaluun badiyyuu qabaate OMN illee osoo badii qabaate haacaaluu hin ajjeesan sila akka seera biyya kanaatitti biyya seerri jiru jechuudha biyya seerri jiru keessatti nama waa balleesse seera dhiyeessan garuu nama biyya keenyatti baratamaadha yookiin hin tumamta yookiin ajjeefamta haacaaluun jecha jedhe saniin sila ajjeefamu osoo hin ta'in yoo badii taate jechi inni dubbate sun hin hidhama yookiin ammootu hin qaxxama waan isa qaxxama waan seerri murteesse argata murtii seeraa argata jechuudha waan inni qeeqe ammootu iyyuu namticha argitee minilik maa qeexaaf kan inni ajjeefameef jechuudha na wajjin jirta asli na biratti mul'atu asli dhageessa keessa baay'ee ni turkiisaa turakko qabaaye ni turkiisaa turakkina qaba deebisee si erga deebi ila dhageeffatu networkiilleen dadhabaadha ani gara yaada kiyya xumuraatti deema eegas ati mabraaraa kennita networkiidha natti fakkaate ankaraa gabaabatti maal jechuu barbaadetti dubbiin ijoon tiyya fi galee namni yoo aare waan baay'ee jedha dubbiin ijoon tiyya tokkoffa OMN'n tokko nama affeeruu fi dhiisuu itti yaaduu danda'uudha qaba. Hinta ama jedhamee erga affeerame daqiiqaa yeroo muraasa booda daqiiqaa sa'a muraasa booda isiniif hinna jedhamee erga poosti godhame si galee akkuma abbushitti
Koomentii yaada warra koomentii ilaallatee kaasuu hambisuu hin qabu. Hambisee hoo gamni tokko nuu fidaa jedha, gamni tokko hin fidinaa jedha. Yaada kennamootu dhaga'uu danda'uudha qaba. Kennas nullee ka miidiyaan kun miidiyaa uummataa erga ta'e ani yaadni kiyya kabajamuu qaba. Ka namoota biraas kabajamuu qaba jechuudha. Parsantiidhaan amma yoo ilaalle warra sagalee tolchaatan dhagayuu fedhu jira. Dhugaan jiru kana sagalee. Parsantiidha yoo ilaalle. Waan isaan ila an akka mataa kiyyaatti anaasii waliillee haasofnee jira bilbilaan. Sagaleen tolchaa gaafamuu qabaa siin jedhe. Maaliifi ani mucaan achirratti ka barreeffamellee ka peejii OMN irratti arge sa'aatii muraasa booda nu eeggadhaa ka jedhu. Eega gulaalame akkas jedhama wanta eega gulaalame laalame sa'aatii muraasa booda nu eegaa jedhan. Eega ammoo kan jedhani ani wallahi liphii ijaa argee jira. Anuu share godhee jira. Live streamii eegalanii jiran warri OMN jechuudha. Dabarsu eegalan liphii takka argee liphii kana gattuqee yeroo hin jedhu kaasanii jiran. OMN rakkoo qabaachuu danda'a barasli. OMN rakkina qaba. Garuu ammoo OMN kanatti yoo duulle balaa kana caalutu nu eeggata siigalee. Yoo amma OMN itti dubbatu irraayyuu haa cufamuu jennu. Amma fakkeenyaaf ati mee hin qeeqe ati fa'aa amma baay'ee qeeqe. Tolchaan baay'ee qeeqe. OMN akka cufamu barbaadda mee naa himi. Wallahi hin barbaadu. Daqiiqaa takka bakka hin barbaadu. Akka waa takka ta'u hin barbaadu. Akka waa takka ta'u hin barbaadu. Garuu OMN yoo qeeqe OMN kun nurraayyuu haa cufamu yookiin waa rakkoon isa rakka ga'u taate ka miidhamu numa waan ta'eef argitee akka bakka inni cufamu hin barbaanneeti. Qeeyni sirrii ta'e garuu ammoo wayita qeeynu amma ani caalallee hin beeku waa si caala beekee sitti himu. Garuu ammoo jecha yeroo fayyadamnu wal arrabsuun sirrii. Ana aga feete na arrabsii dajanees nama tokko yoo aga feete arrabsi. Garuu ammoo miidiyaa amma jecha ati jette san wallaahi billaahi akka warri fayyadamu. Jecha haa caalu OMN ajjeese jedhan san akka warri bilisiginnaa itti fayyadaman dhibbaan dhibba beeka jedhan san akka dhugaa maaliif isaan waan haganaatu dhaban jechuma hagattii tanaa tama'ati akkuma argitee taphaati jette san hagana iyyuu dhaban namni jecha tana iyyuu isaan sappoorti godhuun dhabame jechuudha. Sigale Adaanecha Abeebee intaloon qonxaan sun wanni isiin afaan lama dubbattu maaliif gizee kaan maqaa nama tokkoo nama lamaa goote jechuudha. Waan dubbattu hin beekne dhugaatu hin jiru dhugaan lafa hin jirre. Haacaaluu ka ajjeese mootummaa Abiyyi Ahmad kana anillee atilleen Adaanecha Abeebee illee beeyti Taayyee Danda'allee beeku dubbachuu sodaatan malee jechuudha. OMN yoo rakkoo qabaatee asli hin gorfanna. Farhaaniin kunoo bilbilli isaa si ergoo barbaadetti bilbilli Farhaan keenya yaa abboon nutti argitee asli wantiin waan haasaa isaa nutti himee jira kana haasa'e. Aboo gannu dhiisi intervii tolchaa hin barbaanna jennee hin gaafan. Atillee hin gaafa daadhiis hin gaafan. Garuu ammoo itti duullee anama jecha reefi ati jettetti si deebi'aati waa'ee gantummaa karee wanni nurra akka waa'ee gantummaa haasoo itti hidhami. Anamma waa'ee gantummaa anamma jecha reefi jettisi addeen nun ta'eetiin arsii arrabsa. Of course arsiidha. Digalee arsii keessaayyuu orjinaala qulqulluu san jechuudha. Amma kaan qabni. Caalaa miti orjinaala jechuudha. Ani siin arsii jedhee ufi ammootu iyyuu baalee nu godhuu fi miti. Baalee dhaloonni arsiin gosa kun ka beekame namni kamiyyuu hin beekaa jechuudha. Ani arsii jedhu ka fayyadame san barreeffama irratti kaatee argite kana wanillee argina duru sun barreeffama argite namni baay'een itti fayyadamu haasa namni baay'ee itti fayyadamu ani osoo irra kaatiin calluma jedhee barreesse jechuudha. Warri kun hin dubbanne ijoollee arsii qofa dadhabnee kan jedhe jechuudha. Dhageette ammarraa sirreeffadhee jira arsii fayyadu sirrii miti roongi biraatis kana jecha san fayyadamtan sirreessaa arsii miti arsii sirrii garuu waan biraa ajandaa siyaasaa as keessatti oofu jira asli ajandaa siyaasaatu as keessatti jechuudha. Saniifuu waan san akkas beeyneen hundinuu irraa haa deebinu ajandaa kana godhatee namni hin deemini. Haacaaluu ka ajjeesellee OMN osoo hin taane Haacaaluu ka ajjeesellee Abiyyi Ahmad waan inni waa'ee nugusa ta'uudhaaf argitee nugusummaa isaa waan inni dubbateef kan inni ajjeese. Kun beekamaadhaan beekamaadha inni asirratti maal beektaa firoomsa dhugaa dubbiin dhugaa beek. Ila waantu jira beektaa qaamni waa hogganu tokko warri koree boordii kun amma warrummaan aangoo qabu OMN irratti aangoo qabu kuni bata chaalee haqqin yaanni uummatallee koomentillee kaasuun isaanii sirrii ta'e hangalgala gaafa duraa san jedhe bargaaf isaan kaasan
durriyyee babbalagee ofirraa eeguu danda'uudha qaba si galee. Amma hangaasan maaliif konkolaataan kennameefi manni kennameefi taa'aa jira waa beekumsa qaba. Mutut godhee arrabseetiin salphisaa nama biratti ajeessafi. Ina waan akkana kanatti hin godhuu qaban. Biyaansi dajaneen faanti haga warra koomentii san dhageeffatu warri koomentii magoree dhiisa yoo yaanni isaanitu kiyyaa sirriin ta'in waa nama akkanaa kan argite baalagee ganama galgala waa arrabsu kan argite ka waan jedhu saalfan ufirra laalle bada nama waanaan jedha sheekan na dhageeffata beekan na dhageeffata dubartiin na dhageeffata nama hin jenne kana eeguu qaban ofirraa yookiin keessan dhufanii amansiisuu danda'uudha qaban yookiin waan inni barbaadu san godhuu qaban maaliif karaa inni barbaadu santu sirriidha hin arrabaan balle anan malaan arrabaan balleesse malee wanti an jedhe hundi sirri tokkoffaa andajanee komadhe waan andajanee irra komadhe san poostii guyyoon kaleessa poostii godhe ilaalisi galee anina nama arrabsa malee wayirra dhaabbadhe waa xiinxalee waa jira anama fakkeenyaaf dajanetti arran waan san dajanee hooldi godhe namni naan jennaan dajaneen eenyu ta'e dirree xiyyaaratiin bahee jedhe sa'aadfaanti kanumallee beeytu dajanee waraqaa kanaa dhaqqaba jedhe obboleessa akira dajanee waraqaa kanaa dhaqqaba dhugaadha. Deebii lammataa dhufee dajanee waraqaa kanaadaa erga qabaate gaazexeessitoonni aljaziiraa ka addunyaa kara dhumaatii uummata Tigraay qoratuu deeman maa hidhamanii hin jenne dirree xiyyaaraatti gaazexeessitoota biyya faranjii irraa qabamee hidhamee jira. Dhageeffadhu firoo. Dhaawash firoo na dhageeffadhu. Waan kana hunda wanni fide maali? Komii nuti kabajaan gaafanne naamusaan gaafanne gurra kennuu didan. Hagumaati amma dhuftee keessan halkan sanatti haasofte namni tokko natti haasofne dajaneen na dubbisee raawwateetiniin onlaayin irraa bahe hin deebine ni qatno hissan maal si gale yeroo namni itti muddu anina sitti muu dhageeffadhu Oromoo ta'ee ka afaan Oromoo dubbatu Jooriif Abiyyi malee takkittiin isii yoo ani caafii asii feesbuu kanatti qabe keessan dhuftee shahaadaa qabatti sheekiif keessin Oromollee kanaaf ragaa warra arrabse guutuu iskiriinshuut godhee laxxafuu danda'a hin barbaadu garuu an maaliif gaafa kabiraa komadhe na sodaatanii nu saaxira yaanii hin dubbadhu si galee kanaaf hin dubbanne keessan faana amansiisanii nama dhiisa guyyaa sanillee ittime aboo nama durriyyee baalagee ka waan jedhu sodaanne ofirraa eega amma an akka kiyyatti OMN'n akka baduu fedhu dajanilleen akka waa ta'uu fedhu garuu warri duraan waan dubbatu dhabe haasaya kiyya kana waan gaariitti jijjiire isin dhaya ani yeroo meeqa waan gaggaarii dubbadhe hayyoota Oromoo tanan mee waan anaa ta'u kana keessaa bakka kolfaa bakka arabaa dhiisaa waan ta'an barreeffamaan ummataa dabarsa bilcheessatiin hin cuunfaa waan anaa ta'u kana keessaa jedhee dhabe waan anaa ta'u kana keessaa bilxiginnaan itti fayyadamtee meeqamtu dhahaa jira amma OMN'n dajanee faasii galee ina hayyoonni Oromoo ta Oromoo qabsoona jettu gurran qabdu akka faniititti sitti fayyadamti kaappuchiinoo dhugaafaa si dhageeffata malee nu dhageeffatu hin jiru nuti rakkanne argite osoo waan dhuunfaa barbaanne jireenya dhuunfaa barbaanne kaayiroo amma namni ittiin nu arrabsu sana ani dhugaa sitti hima kaangaasaan minim wanni an aanna sun tokko hin jiru galleetiniin zanaafataa jira saamiifaa wajjin qamaa kolfuu dandeennaa jechuu girri isaa juuntaa jira isuma dhugaa rabbi sitti hima si galee kanaaf amma furmaanni jiru dubbiin taree fi harreetti fe'anii nuti girri komiin irratti ka'ee waa takka irran kaayanne ani yeroo Oromoon guutuun itti walii garagaltee na arrabsitu jira irran kaayadhu abbaan fere na arrabsu abbaan fere na dhiisu maaliif yoo namni na arrabsellee ufii nama arrabsa waan ta'eef namatti na aru beeyta namni na arrabse mootuu diliin qabu duubaa fi duratti illee dhiisee fi jiran Oromoo na arrabsitu rabbillee irran kaayuu zambiin qaban diliin qaban maaliif ufii nama arrabsa waan ta'eef namatti sin aaru rabbittillee dabarfadhu beeyta irrallee kafaluudhaan nama barbaade arrabsee irraa baafadha waan ta'eef amma karaa gabaabaa yoo kafii dhagaadhaat takkaana dhageeffadhu yoo kasii dhagaan taate walitti dhiyeenya qabaattan taate nabii keenya dubbiin teessan maami ooftii jennaani takutte dhiifnetta dhufuuf yaannaa jedhan nagaa rahmi sana ta'u takutte kutteerti yoo fedhan sagalee gurbaa haga dhiisan yoo fedhan haa dhiisan tolchama rakkoo miti ta dhuftuuf warri OMN waan affeeru waan gabaasu keessatti itti yaaduu qaba waan fide immoo koomentiin kaasuu qabu koomentiin ka yaada jijjiiru Abiyyi Ahmad qofaa jechuudha koppii godhu duraan Abiyyi Ahmad koppii godha jennee miidiyaan guddaan kun yoo namicha dayyuusa kanarraa koppii godhu si aarsa si guba obboleessa kiyya anama waan maxxanse jedhanii feesbuuka gubata malee hin kaasu nagarre yeroo baay'ee feesbuukiin kiyya maa gubata yuutuubiin kiyya maa gubata
waan itti amanee dubbadhe san tana naqalan maleen kaas dubbannaan dubbadhe mee amana mee kan nakarate suuraa dajanee kaas viidiyoo san kaas wallahi namni nan karatin hin jiru waan haasa'e kabuufate hin jira ammaal guraaf jala kaasa erga haasa'e gurra namaa bu'e sigale kanaaf hin fida erga jala miidiyaan guddaan kuni saba qaanfachiise yaada Oromoo miliyoona 50 dhaabbate koomentii 500 keessaa 300 yaada koomentii 300 miidiyaa yaada jijjiirate sigale miidiyaa ummataati ummanni warri koomentii san kenne an bar dubbiseera warra koomentii keessaa nama tokko koomentii 500 qofa jira koomentii 500 keessaa koomentii 300 tolchaa nuti hin fedhina jira okay ummanni Oromoo bal'aan miidiyaa kana dhaabe argite namuma 300 kama namuma 300 kana laaluu danda'uudha qabna firoo gisee waa jettu jara amansiisuu danda'uudha qabna sigale anamma osoo akkati gabbaatti aarusii jetteen osoo akkati taraa takka molama laayivii seenten dhufee deebii kenne silaa dubbiin hin qabbanaa'u hin dhiisean waa takka hin jenne homaan jenne ijoollee dhukkubsatu biyya kana jira waan ta'eef kara gargaarsatti deebi'an bakka dhiiseeraa jedhe dhiise amma abbaan fedhe dhufee asli yoo jedhalleen dubbadhu ol waa'ee san waa'ee OMN illeen dubbadhu dhiiseera waa'ee kees waa'ee dajanees waa'ee faraanis eenyunu sigale thank you amma asli maalti fakkaate amma waa'ee dajanee guutamaa nama tokko rakkoon qabu aga feete dhukkee irraa kaase dajanee guutamaa dajanee ammoo tuyyaa kan beeku dhugaa jirtutti biltsiginnaan iyyuu namtichi akkamiin bahee jettee jara iyyuu confuse godhe namtichi beeta akka ajaa'ibaa iddili rabbitu beeta yeroo takka gaafa diina jalaa si baasu rabbi rahmata sii godha karama ati beenen jechuudha rabbi maan rahmata godhee fi beeta namticha garuu ammoo maal beeta OMN beeta rakkinni OMN keessa jiru ani yeroo baay'ee dubbadhe OMN rakkina qaba OMN rakkina haa qabaatu malee osoma beenu ammoo isa defendi goona maaliif rakkina inni qabu caala faayidaa inni nu fayyadutu caala sigale fakkeenyaaf Tsaggaayee Araarsaa OMN irratti argitee beektatam akka gaafa Jowaar Mohammad hidhame akka gaafa Hacaaluun hidhame Tsaggaayee Araarsaa jechuun nama amaarri naftanyaan jechuudha naftanyoonni ni sodaatti jennaan hin oollatti yoo inni OMN irra dhufu jechuudha maaliif haasa isaa iyyuu lafee nama cabsa gizee dubbatu likkii beeka Tsaggaayee Araarsaa jechuun nama finne dhalatee markaatoo guddate likki itti himaa jechuudha jara likkii isaanii beeku iso daata kaakkanaa kana ofirraa achi dhiibe kaakka argitee Heenoo Gabbisaa kanniin amma nuu fiduun sirrii hin barbaada ummanni kaakka amma dhiyeenya kana fa'aa badan iyyuu ittaan haaftee faalleen jiranii Yaayyaa Bashir faalleen jiranii abbaa fedhan invite godhanii abbaa fedhan dhiisuun sirrii miti ka OMN dogongorri OMN kana uf sirreessuun sirrii garuu ammootu yoo akkuma inni waa balleessu nu ammoo daraan itti duulle baay'ee wal faalleessuu taati wal faallaa yoo jenne ammootu argitee Jowaariin faatu mana hidhaa jira ummata keenya ka wallootu buqqa'aa jira kanarratti xiyyeeffannaa ati waan maraafuu misteekii haga amma anaaf sillee walirratti gootetti ummanni Oromoo illee dhiifama nu haa godhu isaanii jechuudha ammoo waan si gaafadhu asni mee tolchaa gaafattee jirtaati warrummaan OMN maal siin jedhan deebiin isaan sii kenna wanti isaan intervii kana gadhiisuu dhabaniif maa inni gaafattee jirtaati. Dajanetun barbaanne jedhee jira. Naan jedhe. Erga sagantaan darbuu eegale namni itti bilbilee namni ana yaada dhuunfaa wallola qabnuun dajaneen akkamitti gurbattii abukaatoo gamaal galchuu tana miidiyaa guddaa irratti dabarseenaan dajaneen hooldi godhee erga Farhaan Gulaalee ta'ee jedhe. Anam baasli waa tokko sitti himaa wallahi ani waan kana dhibbatti itti amanaa dajanee waan kana goone dogongora yookiin asli yookiin tolchaa fi dajanee guutamaatu dhimma biraa walirraa qaban malee eenyuun akka invite godhee viidiyoo eenyu akka gadhiisu viidiyoo eenyu akka dhiisu ka control godhu OMN nama biraati nama saniin waan namni sun jedhetta malee dajanee guutamaa viidiyoo sun akka inni dhugguricha jechuudha dhibbatti miliyoon% itti amana jechuudha saniifu wanta maybe yookiin eenyu tolchaa Hussein illee rakkinuma waan haasaa keessatti maybe waan baay'ee misteekii qabaachuu danda'a yookiin ammoo rakkinni biraa jiraachuu danda'a malee bari tufiidhaaf nama maal beekta dhaggeeffadhu osoo haasawni tolchaa misteekii ka qabaatu osoo wanni haasaya waa'ee siyaasa dhaabbilee Oromoo taate tolchaan mumkin namicha jaalatu ka isin ummanni keenya warri OMN itiif girrisaan balaaleffatu ka maaliin sirritti faarfatee misteekii qabaachuu danda'a. Sigalee wanti haasayan kuni waa'ee ummata keenya ka Oromoo Wallootii fi
waa'ee hiriira naannoo Amaaraatti ama Oromootti udam Itoophiyaatti udam jedhu irratti waa'ee namoomatti mirga jiraachuu dhimma jiraachuu dhabuu uummata Oromoo irratti haasayan sigalee kun immootu erga gulaalamee faraanfaatu itti gammadanii jiran abboo gaafadhu ijoollee asillee gaafannee nuti warri asii hundi itti gammadee faraanillee bareedaadha jedhee sagantichi bareedaadha jedhee hin finna jedhanii gulaalame already hin finna daqiiqaa muraasa booda maxxansan poostara agarre san booda sagantaan darbe daqiiqaa shawwaan akkasii ga'e nu hunduu argaa turre badaa gurbaan maal haa ta'uu dha jennee hooldi godhame akka reeffama kun si wannan si baase kan argite laayivii irraa osoo haasaa jirtu moobaayiliin kan si baase kana akka moobaayiliin baasisitti hooldi godhame maaliif rakkoon kun ta'e hin finna jedhamee dhufe gadhiifame iyyuu daqiiqaa shanaa ta'e hooldi godhame jennaan nama dhuunfattu itti bilbilee dajaneen hooldi godhee jira. Kana dubbiin dajane asiin qabatte sigalee. Ana faasli bakka sanitti ammaal argaa jira beektaa akka inni dajaneen an dhibbatti waan beekuuf eenyu OMN akka kontrool godhu waan beekuuf tokkoffaa maal irraa arge beektaa akka dajanee fi tolchaan rakkoo irraa qaban barreeffama aappii feekiitiin waliin barreessanii wallahi daas roongii guddaa waan akkanaa kan agana hunda kiiloo walii gabbuusuun gaarii miti barreeffama illee waan laal amma waatu jira beektaa aappiin feekii waa'ee aappii feekii ani amma waa'ee feekii suuraa nama balleessuu kanallee hin fayyadamu beektaa waa'ee aappii feekii I think katolchaalee natti hin fakkaatu katolchaal jira miliyoona tokko wayi birrii uummata baay'ee wajjin haasa'uu chaatii godhanii san. Dhaggeeffadhu amma waa fi hubachiisa katolchaan birrii uummata baay'ee miliyoona tokko wayi dakkaa godhellee jedhu jira kadajaan illee lafaan naa kennamaa jira ajaja seeraan baataa jedhu jira kun hunduu barreeffamni kunis katolchaati miti deeggartootuma gamaa gamanaattu barreesse ani waan san gaafadheera tolchaan aboo osoo nu si jaalan dhaggeeffadhu ani osoo si jecha uummataan waliin bu'aa jiru maa akkana goote jennaan kakatenetin birriin immootu uummata baale hangaafsanillee asuma jira ijoollee teennataa gammoojjii baaletti buqqaanii tolchaan miliyoona tokko dakkaa godhuu miti birriin guuramee miliyoona hin ga'u 100,000 wayisii galee. Kanaafi akkasumatti qabnee wanni sun hunduu waanuma waan kana ho'isuu barbaadu shiruma waan kana ho'isuu barbaadutu godhe malee kana dhibbatti na amani sigalee katolchaati miti. Kunis ka miliyoona tokko birrii buqqaasoo baale dakkaan godhe jedhullee katolchaati miti. Ka dajanee sunis katolchaati miti. Gaarema biraattu warri ajandaa yoo namni wal arrabse jaalatu akka OMN irra duulamu akka gandaa walitti duulamu barbaadutu barreesse kana namni maaliif beektaa amma Angaafasan warra birrii waliin qabaa ture keessaa nama tokko sigalee gaafuma mallayni guuramu san koree keessaa nama tokko birriin sun waliigalli isaatu miliyoona miti nuusa miliyoonaan ga'u gimmaasha miliyoona eessaa dhufee miliyoona tokko birrii buqqaatota baale dakkaa godha tolchaa sigalee waliigala bar waliin jiran tokko jedhe kanuma barreeffamni sun lamaanuu ka tolchaati miti girriin kun amma akka keenyatti haa dhaabbatu nuti dhaabneerra already kaleef deeggadda waan sadii tolchallee dhaabeera anis dhaabeera isin yoo dadhiisa nu isin jalaa hafneerra bakka akkuma isin jettanitti mooyatamneerra OMN yaada kenna fudhachuu didee OMN miidiyaa ummataati dajan illeen goota warra girrisaati nuti akka nama tokkootitti warra OMN keessa hojjetan waan takkatti isaan ilaallu yaada kenna kabajaa jiranii miidiyaa kennanii jaalanna dajanes Farahanis firoomsas waan keessa laguutti akkuma kiyyatti akka nama dhuunfatitti jara laala isin jabeeffadha. Anaaf sirraa jalqabee OMN miidiyaa kenna. Wallaahi lazim OMN irratti affeeramuu barbaannaaniin anaaf si amma nu affeeraa yoo jenne OMN akka nu affeeruun beeka. OMN rakkina akkanaa kanallee duraan hin qabu. Amma wanni akkanaatu dhiyeenya OMN miidiyaa kennan dhuga garuu hojjettoonni nuun taane ina la firoomsa waasitti hima. Ati amma mana kee keessa haadha warraa qabda ijoollee qabda hojjettuu barbaadda sigalee hojjettuu barbaadami yookiin haarisa wayii barbaadda labanyaa wayii barbaadda yoo siin taane labanyaan kun yoo ilma keetiin taane jaartii teetiin taane qe'ee qabeenya kee kun taane hin ariitaa miti yookiin gorsitee sirreessitaa miti. Jarri kun Oromoo fillee qabsaayan Oromoo fillee dalagan bilaasha hin dalagan mallaqaan dalagan
takka sirraa'uudha takka achi keessa baduudha OMN ka ummata an dhugaa jiru kanuma ammallee sigale OMN badii qabu warri achi keessa hojjetu namni muraasni badii qaba jarri badii qabu sun takka usirreessuudha takka achi keessa baduudha mindinno ila amma asli maani beeta amma kun sirriidha yaanni kan kee bareedaadha OMN garuu namni aga dajane amma siifi tolchaan jettan kana dajane namni akka isaa OMN kanaaf itti miidhame wallahi gaazexeessota ati argitu tara keessa namni akka isaatiif Farhaan Abdusalaam Farhaan silaa innu gaazexeessaa miti innu iyyuu nama argitee OMN duubaan taa'ee hojjetu namni Farhaan Abdusalaam akkam jira natti mul'isimee suuraa isaa yoo ta'e nama beena jira maqaa malee Farhaan Abdusalaam kan garuu namni akka isaa akkanatti qabee deemuun hin jiru jechuudha OMN kana amma ajandaa wanni godhatanii waan kana olii gadi oofaniif illee jiru nullee dubbii asumarratti gabaabsine fixnee jirra kanaan booda yoo argite an akka gama kiyyaan jechuudha misteekiin an godhe yookiin dogongorri an godhe yoo jiraate gama gandaa maqaa namaallee kaasuu haa ta'uuti ani kanaan booda asirratti deebi'ee maqaa namaatiis ganda namaatiis hin dha'u kanaan durallee jecha arusii jedhu san fuudhanii olii gadi deemaa jiranii manni reefillee dhiifama jedheen jira dhumate asli isinis dubbii kana asumatti gabaabsinee asumatti murraa ummanni keenya rakkina baay'ee keessa jira wallahi keessattuu wallooni haga dandeenye bakka jirrutti qarshii shan illee haa taatu bakka jirrutti waliif fuunee ummata san cinaa dhaabannu ijoollee waraanaa kun gargaarsa asirratti dubbii dhaabuun keessirriidha garuu akka nama tokkootitti badiin ani balleessuuf badiin ati balleessitu tokkoom dhageette ati wanni an balleessuuf wanti ati balleessitu tokkoomiti anama fakkeenyaaf namni akkuma gaafa na bareetiyyuu waa balleessaa namuma arrabsaa as gahe gaafuma dura dhufu sii kana namni nama aartii tokkotti si beeka hayyuu tokkotti si beeka nama jabaa tokkotti si beeka gadhuffee of arrabsite kanaaf anas tolchaaf nutti balleesse si gala dhageeffadhu na dhagaye ina dhuguma rabbiititti anamma waan fedhe yoo jedhe yeroo baay'ee nama arrabsaa oola dubbiin tiyya guyyama takka lama haasayanii sa'a tokko sa'a lama nama jalle barreeffama sarara takkaatiin maaliif namni akkanatti aaree jedhe namni bakka sii qabaachuu dubbii nama ijoollee wallaalaa laaltee dhoqqee keessa ubuufte firoomsa sii gale kanaaf ati amma ansitti hima si yeroo kanatti waa'ee biyyaa xiinxaluu yoo taate malee ganda namaa gaddeebitee baqataa gaddeebitee malkiin argite uumaa rabbiitiin isaayyuu ilkaan kaaruu namaati shukkaa jetteen dhalaan dhiira kaaruu akka malee jaalatte amma anaaf si osoo wal bira dhaabanii gurraachina kanaa wajji beerri faranjii mallaqa kafalteen irratti wal sii galee qurraa'e riyaalitii nama jiru sii galee inna ani amma madaa mucaan kun biyya faranjii kana keessatti nama gurraacha baay'ee sagaleen kan kenni torkiin maal ta'e in dhageettuma dhagaa jirtam kanaaf ati akka nama aartii tokkotti akka laalaati amma tokkoffaa nama aartitti lammaffaa biyya faranjii jirta obboleessa kiyya namni nama guddaa si beeka shukrii wajjin ooltaa hiriyyaa nama namni jaalatuuti si galee mataan keetuu nama aartii tokko biyya faranjii jirta waa hedduu beeyta kanaaf akka malee daaraa keessa gabbuutee badii dalayte anallee tolchallee ganda warra tolchaa saddii qabdiidhaa jettullee ganda kee arsiin ganda keeti maatii irra dhalatte ummata sikkoo mandoo ka irra dhalatte ka arusi jetteeni maqaa minilik moggaase waamte dhiifama gaafadhu anaa obboleessa keellee dhiifama gaafadhu doktora kaaka keetii kana biyya faranjii baafatuuf jecha waggaa 27 biyya chaayinaatti barate obboleessa kee ana osoo isinii waggaa 27 biyya chaayinaatti barachuu baadhe silaarra biyya faranjii dhaqxanii daawon abiyyiin jettan si gale kanaaf gajjari dhiifama gaafadhu thank you gorsa kan kee baay'ee bareedaadha garuu ammootu yoo aga argetti dhugumatti ani jecha arsii ummata arsii arrabsite jedhamu san irratti accepting godhu maaliif jennaaniin ani arsii jechuun arrabatti hin beeku beekta an dhugaa dubbachuuf siin jedha no arusiin wallahi dhalataa ta'ee yoo arsii jettuun dhingatan surree narraa baastee surree bantii tufaa surree of keessa fincooyseettee maal abbo wanti kina goote atillee
Comment jala target. Jaarlatti ani already dhala nama suuraa namallee barreessu ani comment majalaa fuudhe ani akkana comment majalaa fuudhe waan akkana warri balleessu warra comment kana charging kiyyallee narraa dhumee mana nama jira nu affeeruu keessanii baay'ee galatooma hin waddaachuwallen yoo dandeettan biyya bakkaatti nu arrabsinaa yoo qabaattan doolaara nutti erga yoo dhabdan sponsora nurraa ta'aa carrishaallee nuti afaanumaan nama tuttuudha malee eenyu yoo ta'e garaa waan qabnu nama namummaa isaatiin jaalanna bakka fedhetti haa dhalatanii akkasi yeroo gaarii qabaadhu na affeertee na wajjin haa ta'u keetiin ani agaruma jedha. Ulfaadhu galatoom fayyaa argadhu ayyee. Thank you. Galatooma ulfaadha. Kanaaf namni jechuun jibbaan jechuun waan hin taane nu keessatti uumuun hin barbaachisu. Anilleen wanni na keessa jirtu tanuma ani rakkina gandummaa hin qabu. Rakkina nama dhuunfaa hin qabu. Wallahi lazim baay'ee tokko uummata keenya kana jaaladha. Maaliif teennaafuu gabrummaa keessa jirra. Rakkina keessa jirra. Miidhaa baay'eetu nurra jira. Mee rabbi sodaadhaati. Bakka jirtanitti mee doolaara 5 illee haa taatu yookaan ammoo warri biyya biraa jirtanii Huma xiqqoo harkaa qabdan saniin uummata walloo kana cinaa haa dhaabbannu. Kanuma isinitti dhaamadha irra deebiin. Ana arrabsuun, Asli arrabsuun, OMN arrabsuun, Joor arrabsuun, Omar rakkoon qabu. Ani kana asirratti gabaabbataa kanaan booda namni waan kana lafaa kaasuu hin jiru. Baay'ee tokko isin jaaladha, baay'ee tokko isin kabaja. Oromummaa keessaniif qofa isin jaaladha. Nama Oromoo adda facaasutuyyuu waan hin taane keessa na seensisa malee anamma dubbii tana wanni na aarse keessattuyyuu akkuma amma Aslii wajjin haasofne jecha argitee waa'ee Hacaaluu ajjeesuu maalii sanirratti xiqqoo isi akka malee na dhagaamee jennaan akka Asliin jedhe gabbu'ee daaraa keessa gabbu'ee gangaladhe malee ani arraba kana keessa illee seenuu barbaadeeti miti rakkina gandummaa sin qabu anillee nammootuyyuu Oromoon hundinuu anaaf akka ija tiyya tana lamaaniiti ijuma tokkoon laala soo saniifu galatooma ulfaadhaadha walaloo OMN ta dhiyoo tanaa san irra isinii deebi'a haka Joor mana hidhaa jiru walaloo tanan dhiisu Oromoo faristi jedhaa ol baatee lafa keessaa dhugaa lallabuu kan kee waaqatu mirkaneessa tokko jettee jalqabdee deemsa kee karaa dheertuu imala kee keessatti takkaan dhugantee hin beektu gufuu diinni siif dhaabe irra jettee malaasaa fuulduraaf dudduuba keessanii dhugaa facaasaa dadhabbii kee obsitee uggura diinaa dandeettee OMN gurra ummataa baga asnu geettee hin turre malee hin urraa akkuma boombiin jette sana guyyaa dheerata malee dhugaa moo mirkana abbaayin gaddamne jedhanii ummatatti boondii gurguraa garuu qarshiin isaa boombii bitee OMN dhuggura cufnee dhufne jedhanii halkan sobaa bulu ummata yeroo isaan ganama kan OMN toorarraa dubbataa inni jararraa miiliyoonaan fuudhee miidicha cubsiisu Farhaaniif Jooriif bilisaan bana qarshii hedduun kaffalchiisu jireenya akka talbaa jarar ka mucucaatee loohee boombiin jarri nuuf qopheessan mataa jararratti loohee keessummaa dhufti malee galtuun fira taatiiree dharti dhugaan dorgomtee hinjifattee mootiiree jedhaa sirbaa geeraraa OMN ummataa kunoo har'a addunyaa mararraa dubbata. Dukkana keessa deemee qaanqeedhaan dhugaa barbaadee ukkaamsaaf keessaa bahee afaan diinaa qadaadee warra jarri namni akka rabbiitti ilaalu fageessee OMN'if qeerrootu harka qullaa gaggeessee yoomiyyuu OMN kan ummataatiin beekama waardiyyaan isaa qeerroodha naannahamee eegama. Farhaaniin hoogganama taajaabiin abbaa gadaati shakkii keessa nun galchu OMN kan ummataati. Ka ummataa ta'uu isaa namni shakku jiraaree ka shakku yoo jiraate Oromoodhaa firaaree fira firatti cite kan hin qabne quuqqaa sabaa namni OMN hin jibbu Oromummaan isaa sobaa. OMN jechuun rasaasaadha rasaasa diinni sodaatu hamtuuf hamattuun kenna waa sobdee najaan baatu. Kasobeen sobde jedhee dhugaa jiru mul'isaa wanta sabaaf hin jorre hin tolle hidda qabee buqqisaa. OMN gaafa xiiqii OMN gaafa rakkina maqaa Oromoo baatanii OMN hin jibbuun salphinaa jedhe. Galatooma ulfaadha baay'ee tokko isin jaaladha. Nagaa keessa naa jiraadha. Sa'aatiin faxaraallee natti gahaa jira. Akkasiiti nagaatti. Halkan gaarii isiniif haa ta'u bakkuma jirtanitti isin taatolu ilmaan Oromoo.